shamarka fuunee akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota haadha koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaa kooti galata rabbi. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa egaa wantoota tokko wantoota haadha koo irratti haasa'amaa ture. Akkasuma immoo obboleettii teennaa haadha kakuutii fi haadha kennama obboleettii teennaa haadha eebbu. Hedduu takka galateeffachuuf hin dhufe sababni ani isaan galateeffadhus akkuma argitanii viidiyoo haati kakuu guyyaa kaleessaa gallakkiste akkasumas sabboontuun illee har'a gallakkistee jechuudha yookiin immoo haadha kootuubiin har'a viidiyoo gallakkistee jechuudha gaafa nani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha viidiyoo haadha kooti yeroo hojjette sana gaafa ilaalu wajjiniin taa'ee boo'ee jechuudha dhugaa waaqayyoo. Video kaleessa haati kakuu hojjette san gadhumaatti ilaalee komentii iyyuu kaa'ee fiitiin jira jechuudha haadha kakuutii fi akka isin firaankii gootanaa durumayyuu beekee jira jedha. Amala koo keessatti ani mana namaa nin deema mana nama kamiitiyyuu ijoollee itti dhiyaadhu jechuudha nin deema laayif godhee fituma deema jechuudha. Ani komentii barreessuu kana badaa ittiin jedhu komentii barreessuudhaaf ittiin dhimmamu jechuudha yeroo tokko yoo argee tasaa wanta nama ajaa'ibu yoo argee balaan buutee namna jedheetiin biraa deema malee bakka tukuruutti jedhee raawwadhee irra taa'ee jechoota achi keessa jiruu fi waan akkana jedhee komentii kaa'uudhaaf xiqqoo ariifannaa waan hin qabu akkasuma otoon hojii hojjedhu kushinaa keessa osoo jiru waan akkasiiti kanan viidiyoo ilaalu. Sababa kanarraan kan ka'e komentiin barreessu jechuudha malee chaanalaan kamiitiyyuu warratti dhiyaadhu. Nan ilaala nan deema mana isaanii jechuudha. Chaanaala garagaraati nan ilaala. Maaliif yeroo hunda tsiggeedhaan hin deemu. Chaanaala nan qabuun beektanii akkasuma kan isin beekne irree hin jira. Chaanaala garagaraati nan ilaala jechuudha. Mana haadha kakuu immoo yeroo hunda nafuun hin deema. Yeroo dheerarraa kaasetti jechuudha haadha kakuu kanan hordofaa jiru. Har'a kaleessa miti. Yeroo dheeraadha jechuudha kana isii faana ture naannoo waggaa 6-5 kana dura na fakkaata. Kana gadi miti kana oloo ta'e maleedha. Innaa kanaaf jechuudha haadha kakuutiyyaa dhugaa waaqayyoo jechuudha jaalalliin ani kaleessa sii qabuun daran sii dabale jechuudha. Dhugaannaan kaleessa viidiyoo kee kana dhaggeeffadhu bakka maaliin jedha dhugaa waan jedhuun dhabe bakka akkasitti afaan banee taa'ee dhaggeeffataa ture jechuudha hanga dhumaatti tangaati viidiyoo sana dubbattee xumurtutti. Hedduu takka bakka waan hin jedhullee na wallaalchisee edaa namni akkanaa hin jira edaa hiriyaa akkanaa hin qabna edaa namni akkanatti nu bira dhaabatu hin jira namni akkanatti nu jajjabeessu hin jira jedhee dhugaa rabbi keessa kootti baay'ee takka jechuudha ofittiin gammadesi baqqaan beekaanii baay'ee takka na kaffa'ees jechuudha. Maaliif namni akkasitti yaadee raawwatee yemmuu akkasitti waan akkanaa namaaf hojjetu hedduu takka nama gammachiisa. Egaa sabboontunis immoo waan dura miidhama keessa siitii wantoota akkanaati irratti qabduuf xiqqoo itti dhaga'amee raawwate akkamitti ani bakka hiriyyaan naaf hin bahu yookiin immoo wanta akkasii kan jedhu tokko isheetti dhaga'ame akkasittiin intinii jette garuu tarii achi keessa darbachuudhaaf aniyyuu hedduu takka jechuudha natti dhaga'amee ture yeroo irraatii fi yemmuu akkasitti intinii jedhamu. Fiigee gara keessattiin haadha hebbuu gaafadhe dura jechuudha haadha hebbuu maa inni kan jedha oduma viidiyoo kee ilaalaa jiruun mana haadha hebbuu dhaqeetni waasaappiidhaan siin qaba isiidhaan haadha hebbuu maa inni kan haasa'amaa jiramu maal odeessaa jirtu jennaan maalidhaan hin barreesseef malee barreesseefitanii itti kolfee tanan ajaa'ibsiifadhe jennaan maa inni na ajaa'ibsiifatte yoo natti kolfite yoo naan jette. Jennaanani maanni wanti jedhamaa jiru maal jechaa jiru mana fayyootitti mana haadha kakuutitti maaltu dubbatamaa jira maanni jennaani lakkeen waan beeku waan akkuma ati kun dhuftee natti haasuftoo akkuma ati dhuftee akkas na gaafattu waan adda addaa na haasufnu na gaafatan haasa'a malee waan naasee tokkollee hin jiru naan jette achiin bakka ofitti gaddeetuma dhiisee ofirraa sabboon ture gaafannaan hin boossi malee homaa deebii naaf hin deebistu. Amma boossi malee homaa deebii hin deebistu jechuudha dhugaa waaqayyo boossi bakka. Maa'ee rakkinni jiru waan dubbattee qabdaa waan jettee qabdaa waan gootee qabdaa ani sabboontuni wanna tokko gootee jechuudha haati koo kan jedhu tuubiin kuni waan takka yoo gochuu barbaaddes natti himti anillee akkasuma jechuudha yoo wanta gootee tokko illee yoo jiraate beeksiggee waan akkanaa godhee tana waan akkanaa ta'ee naan jetti bakka anis rakkoo qabu waan akkasii erga ta'e maaliree jedhees intinii jedhaan bakka waan takka waliin dhoksinu jechuudha waanuma takka
garuu wanta kana gochuu ishee natti himne dhugaa waaqayyoo natti himne gaafan dhaqee achirraan dursa sanii viidiyoo dursa haati kakuu hojjette ani ilaaleen jira. Sababa isiin natti himinii fi ittillee hin dubbanne nan dhokse jechuudha. Isheeyyuu akkam viidicha sana ilaalee itti himne naaseen haati kakuu galateeffataa turte viidiyoo sana ilaalee tumasin jedhee sabboontuun bakka iccitii na dhoksuu jalqabaa jirti yoo akkami jedhite dhugaa waaqayyoo jechuudha. Bakka intiniin jedhee beektanii ittiin dubbanne hin qaaneessu jedhee tumani zimmi jedheen jechuudha. Malee natti nimni akkana akka haadha kakuutiin silkii walii qabaatanii wajjin haasa'aa jirtu waan takkiyyuu natti nimne jechuudha dhugaa waaqayyoo. Innaa isa ammaa kana immoo silkii ishii naa kenne innaan na didde. Silkii haadha kakuu naa kenni jennaan inni na didde boo'icha malee deebii natti deebisuu didde. Haadha eebboo immoo anis dhaqeen gaafannee bakka silaa dubbiin gara haadha eebbootiin dhufte nda'uun silkii si naa kenne deenitti naa kenniti jedhee sanaan ofirraa dhiise jechuudha. Innaa garuu dubbichi bakka ajjamaamariin keessanii baay'ee takka waan nama ajaa'ibuudha. Bakka hasaabni hundi kuniyyuu kana hasaabdaniyyuu akkanatti akkana yoo goone akkana ta'a jettanii kana yaaddanii kana gochuun keessanuu waan hedduu takka nama ajaa'ibuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu takka galatooma waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifamaadha. Akkasuma daawwattoonni haadha kakuutis akkasuma immoo daawwattoonni haadha eebbuutis guddaa takka galatooma guddaa sin galateeffannaa. Namoonni mana haadha eebbuutii dhuftanii raawwatanii haadha kootuu bidhaaf maatii taatan namoonni mana haadha kakuutii dhuftanii raawwatanii haadha kootuu bidhaaf maatii taatan guddaa takka galatooma galata guddaa irraa qabdanii maqaa haadha eebbuutii fi maqaa haadha kakuutiin guddaa takka sin galateeffannaa isiniin jedha. Akkasuma immoo kanaan boodallee viidiyoota asirratti hojjetamu yoollee yeroo dhabdanii dhaggeeffachuu wanta jedhamu sana dhaggeeffachuu dadhabdanii silkii keessan bantanii fi akka irra keessaniif akka inni viyuu lakkaa'uu fi akkasuma akka iyyitaa godhatu akka ilaalcha godhatuuf jechuudha. Akka gootan abdiidhaan isin eegganna jechuudha. Kan kana har'a akkasitti kanarratti guyyaa meeqa erga chaanaalli kun baname torbee takkittidha. Torbee takka keessatti agana ga'eera nama 300 wayii ga'ee jira. Muraasa ittiyyuu hin dammaramne jechuudha. Waan xiqqoo yoo dammarame akkas waanuma xiqqoo wayiiti. Kun hundumtuyyuu tattaaffii gara eenyutiin kan dhufe gara haadha kakuu fi gara haadha eebbuutiin jechuudha. Guddaa takka galatooma guddaa isin galateeffannaa waaqayyo sinaa eebbisu. Manni keessan alli keessan haa eebbifamu ammallee darbaatii deemaa tarkaanfadhaan isiniin jedha. Namoonni akka keessanii kun nuuf haa baay'atu dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu takka gammadee namoonni akka keessanii kun nuuf haa baay'atu akkasuma daawwattoonni keessanillee haa galatoomanii achiisin biraa dhufanii raawwatanii chaanala kanaaf maatii warri ta'anii ammallee immoo ganaa hafaa namoonni akka carraa ta'e raawwatee viidiyoota garaagaraa haati kakuus sheer gootee haati eebbus sheeroo gootee namoonni argitanii chaanala kanaaf maatii ta'a chaanalli kun haa guddatee seera isaa haa guuttatuuti chaanalli kun abjuu garaa fuulduraa qabatee jira. Abjuun karaa fuulduraa kun immoo yoo isin bira dhaabattan yoo isin jajjabeessitan abjuun isaa ija godhachuu danda'a waan ta'eef abjuun isaa kun gaafa ija godhate immoo argitanii raawwattanii itti gammaddu isinis. Kanaafiyyuu namoonni ammallee maatii taatanii fi maatii taatanii hin jirre chaanala kanaaf maatii ta'aatii akka inni seera isaa guuttatu nuuf taasisaan isiniin jira. Kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma garuu irra caalanii yaada kana sammuutti qabatanii uumallee maamilli keessan iyyuu dhufanii raawwatanii chaanala kanaaf maamila ta'uu baatanii assaaba kana assaabdanii raawwatanii waan kana gochuun keessaniyyuu waan baay'ee takka nama gammachiisu waan baay'ee takka namatti toludha. Egaa sabboontunis akkuma dura isiniin jedhee yookiin haati kootuubini waan egaa dura intini jettee sodaa qabduu fi akkamitti wanti kun ammas akkana naan jedhama yookiin immoo akkamittiin hiriyoonni koo maal naan jedhanii namoonni nani wajjiniin seenaa hedduu wajjin qabu maal naan jedhu edasiin nama akkanaatiin naan jedhu hiriyoonni koo narraa fagaatu kan jettudha kan isiin akkasittiin boossee raawwattee nu illee nu boosiste. Kanaafiyyuu ammaaf immoo kun viidiyoo hojjettee jirti ishiin har'a YouTube immoo boossee dhugaa waaqayyo jechuudha nan viidiyoo si sana ilaalu hedduu takka bakka ishiidhuma faanaan taa'ee mimmaan koo harcaafadhee ture. Inna gammachuunis nama boochisti bakka bakkatti jechuudha dhugaadha. Gammachuunis nama boochisti. Kanaaf guddaa takka galatoomaa isin jedha. Isiniin jedha hunda keessanii nuyi gaa sabboontu teenya abshiiri. Haadha kootuu fi abshir jabaadhu waaqayyo jira waan hunduma keessattuu isin jedha. Abshir. Naa hundi keessan immoo galatoomaa like.